mata duree oduu keenya kan jalqabaatiin dhuguma namichi kun qaama saala dhiiraa kutee deemamoo dubbichi soba dhalaati jechuudhaan BBC'n poolisii godinichaatti bilbiluun gaafateera. Namichi qaama saalaa nama intala isaa gudeeduuf yaalee kutee harkatti baatee deemaa jira jechuudhaan viidiyoo gabaabaan miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa ture. Poolisiin godinichaa maal jedha laati? Dubbichi dhugaadha moo sobaa? Kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Mata duree oduu keenya kan biraatiin ammoo EBS dookimeentarii sobaa waa'ee burtukaan irratti hojjete hordofee abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa EBS irratti tarkaanfii fudhate. Tarkaanfii isaatiinis sagantaan EBS kan dookimeentarichi irratti darbe akka ugguramu murteesseera. Dhimma kanas bal'isee kanan isiniif gabaastaa daawwattoota keenya haga dhumaatti na waliin tura. Haleellaa finxaaleeyyiin fannoo Oromiyaa keessa seenuun gaggeessaniin guyyaa tokkotti namoonni 20 du'uun isaanii dhagahame. Gochi kunoo Oromiyaa keessaa godina kam keessatti ta'e qaamoleen mootummaa maal jedhanii kan dhageessan ta'a haga dhumaatti na waliin tura. Akkam jirtu daawwattoota Burqaa Oduu chaanaalii kanaa chaanaalii Burqaa Oduu irratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu warri chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo akka kanaa yeroo gadhiisnutti mallattoon notifikashinii isiniif gala. Akkasumallee viidiyoo keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Namichi qaama saalaa nama intala isaa gudeeduuf yaalee kutee harkatti baatee deema jedhame viidiyoon miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jiru soba ta'uu poolisiin godina Walaayittaa beeksise. Taateen kun naannoo kibbaa godina Walaayittaa aanaa afur keessatti raawwate jedhamuudhaan tamsa'aa ture. Viidiyoon gabaabaan kun abbaan nama intala isaa gudeedaa ture irraa qaama saalaa mure jedhamuun qoodamaatii jira. Haa ta'u malee qondaalli poolisii dhimmi kun sobaa fi ta'e jedhamee kan qindaa'edha jechuudhaan BBC'tti himeera. Yaadicha irratti abbaan intala isaa iyyitu dhaga'e yeroo mana seenu namichi ollaasaa intala isaa gudeedaa ture arguun rukutee kuffisee sana booda qaama saala isaa irraa mure jechuun fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa wal harkaa fuudhanii afaarsaa turanii. Abbaan gochicha raawwate jedhames akka waan to'annoo seeraa jala oolfametti haasa'amaa ture. Poolisiin godinichaa garuu taateen kun ta'e jedhamee miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jira malee sobadha jechuudhaan beeksise. Nutis akka chaanaalii Burqaa Oduu irratti taatee kana kaleessa isiniif gabaasnee turre amma garuu odeeffannoon sirreeffamaa waan ba'eef odeeffannoo sirreeffamaa kana isiniif kennineerra. Daawwattoota keenya nuuf galchaa isiniin jechaarra oduu biraatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya taanuun dookimeentarii sobaa waa'ee burtukaana irratti hojjete hordofee abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa EBS irratti tarkaanfii fudhate. Tarkaanfii isaatiinis sagantaan EBS kan dookimeentarichi irratti darbe akka ugguramu murteesse. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa sagantaa boqonnaa haaraa yookiin Addis Miiraaf jedhamu televezyiinii EBS irratti torbaniin darbu dookimeentarii sobaa waa'ee burtukaan dabarsee hordofee sagantichi ugguramee akka turu tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuu beeksise. Kana hordofuun seenaa ishee irratti dookimeentarii miidiyaalee mootummaa irratti hojjetameen wanti isheen sagantaa EBS irratti dubbatte guutummaan isaa soba ta'uunis beekameera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaas ibsa baaseen sagantaan televezyiiniin kun dhiyeesse odeeffannoo sobaa uummata dogoggorsuu fi shakkii uumu tumaalee labsii miidiyaa kan cabse labsii babal'ina haasawa jibbinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuuf to'achuu bees kan cabse akkasumas naamusa ogummaa gaazexeessummaa kan cabse ta'uu ibseera. Kanaafuu hagabbaan taayitichaa dhimmicha qoratee sagantaa boqonnaa haaraa jedhamu hojimata gulaala isaa irratti sirreeffama barbaachisaa taasisuun abbaa taayitichaatti beeksisuu fi murtee hagargatutti sagantichi bu'uura seera miidiyaatiin tamsaasuun akka addaan citu abbaan taayitichaa beeksiseera. Gama biraatiin ammoo dookimeentariin miidiyaa EBS irratti tamsa'e waliin wal qabate Burtukaan Tamasgeen dabalatee hojjettoonni EBS hedduun shororkeessummaan shakkamanii to'annoo jala ooluu isaanii kan ibsame yoo ta'u bitootessa 23 bara 2017 mana murtiitti dhiyaatanii poolisiidhaafis guyyaan qorannoo 14 eeyyamameera. Shakkamtoonni kunneenis garee finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa socho'u waliin faayidaan walidhuudhaan uummattoota kabajaa waliin jiraachaa jiran gidduu shakkii fi wal dhabdee uumuuf qaamolee farra nageenyaa irraa qajeelfama fudhataniiru jedhamuun shakkamaniiru. Sagantichi ugguramee akka turu kan murteeffame bitootessa 14 bara 2017 dubartiin Burtukaan Tamasgeen jedhamtu bara 2013 barattuu yuunivarsiitii waggaa lammaffaa yeroo turte qaamolee hidhataniin waggaa tokko oliif ugguramtee gudeedamuu fi miidhaa qaamaa fi xiinsammuuf saaxilamuu erga himteetiin boodadha. Burtukaan seenaa sobaa EBS irratti dhiyaate irratti bara 2013 galgala tokko mana kitaabaa yuunivarsiitichaa irraa yeroo deebitu mooraa keessatti jeequmsi uumame keessaa fi alaan dhukaasni akka ture eeruun yeroos qaamoleen kunneen ishee fi dubartoota biroo konkolaataa keessa kaa'anii gara bosonaatti akka geessan himteetti.
Ergasii bosona keessa waggaa tokkoo fi ji'a ja'a erga tursiisanii booda ishee dabalatee dubartoota ugguramanii jiran tarree galchanii gudeeduu himte. Miidhaa saalaa irraan ga'e kanaanis osoo hin fedhiin daa'ima godhachuu himtee turte. Seenaan burtukaan kun televezyiinii EBS irratti erga tamsa'ee booda namoota hedduu biratti dheekkamsa guddaa kan kaase yoo ta'u, battaluma sanatti qilleensarraa kaafameera. Kan hordofuun dookimeentarii kanarratti maqaan isaa kan dhahame yuunivarsiitiin Dambidoolloos burtukaan barattuu yuunivarsiitichaa akka hin taanee fi seenaan himame soba ta'us ibsee ture. Yeroo ammaa kana immoo miidiyaan EBS dookimeentarichi soba ta'uusaa amaneetu jira. Sagantaan EBS kan boqonnaa haaraa yookiin addis mi'iraaf jedhamu kan dookimeentariin sobaa kun irratti tamsa'e yeroodhaaf akka ugguramus beekameera. Daawwattoota keenya oduu biraattan darbaa viidiyoo keenya laayik godhaa, chaanaalii keenya immoo sabskiraayib godhaa. Akkasumallee yaada yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessaa isiniin jechaarraa. Oduu keenyatti aanuun naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Mootii jedhamu keessatti dhuma torban darbee bitootessa 28 bara 2025 haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin jiraattonni 20 ol yoo ajjeefaman namoonni 3 hidhattootaan butamuu aanga'aa fi jiraattonni himanii. Jiraataan aanaa Abee Dongoroo sodaa nageenyaa irraa ka'uun maqaansa akka hin dhaamne gaafate Addis Istaandarditti akka himetti haleellaa jimaata darbe raawwatame kanaan namoonni 20 ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u, hedduun ammoo madaa'anii haala ulfaataa keessa akka jiran hime. Hidhattoonni faannoo jimaata darbe ganda keenya dhufuun milishoota gandicha keessaa nageenya eegsaa turan irratti dhukaasa banuu eegalanii ergasii namoonni hedduun sagalee dhukaasaa yoo dhagaan baqachuun kun gara mana isaatti kun ammoo joonja'ee qe'ee keessa osoo fiiguu rasaasaan rukutamanis jedheera. Itti dabaluunis dhukaasa qaama nageenyaa bira darbee namoota nagaa irratti baname kanaan yoo xiqqaate namoonni 20 haala suukkanneessaan ajjeefamuu isaaniis himeera. Isaan alaa namoonni hedduun madaa'uu eeruun namoonni kan biroo sadammoo eessa akka geeffaman hin beekamnes jedhe. Jiraataan gaddichaa namoota ajjeefaman keessaa miseensa maatii nama tokko kan ta'ee fi maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate biraa gama isaatiin hagammaatti maaltu akka ta'e nuuf hin galle osoo karaa deemaa jiru ajjeefame. Kun waan garaa nama nyaatudha. Wanta akkanaa diina koofillee hin hawwu jechuudhaan dubbate. Bulchaa ittaanaa aanaa Abee Dongoroo obbo Ayyaanaa Waaqee dhimma kana ilaalchisuun yaada Addis Istaandardiif kenneen haleellaa hidhattoonni finxaaleyyii faannoo raawwataniin guyyuma tokkotti namoonni 20 ajjeefamuu mirkaneessuun haleellaa kanaan garuu jiraattota sabaan Amaaraa ta'an hundatti quba qabuun sirrii akka hin taanes dubbatanii warra sabaan Amaaraa osoo hin taane ijoollee isaanii lagaa fi bosonatti galuun uummata ajjeesaa fi saamaa turantu hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa irraa dhufan waliin ta'uun badii akkanaa geessisuus jedhanii. Itti dabaluudhaan hawaasni saba Amaaraa aanaa Abee Dongoroo keessa jiraatu uummata Oromoo walii galuudhaan jiraachaa akka ture eeruun badiin guutuun kan isaaniiti jechuun hin danda'amus jedhanii. Hidhattoonni maqaa faannoo jedhamuun of gurmeessan kun yeroo waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti dhufu baqachuudhaan bosona keessa galanii akka dhokatan kan eeran obbo Ayyaanaan garuu yeroo raayyaan ittisa biyyaa naannoo kanarraa ka'uun dabareen eegumsaa kan humna addaa Oromiyaa fi milishaa ta'u itti marsuun dhukaasa banu jedhanii. Dhukaasa jimaata darbe bitootessa 28 raawwateenis namoonni 20 ol lubbuu isaanii dhabuu kan mirkaneessan bulchaa ittaanaan aanaa Abee Dongoroo namoota torban darbe keessa du'aniin alattis yeroo garagaraatti lubbuun namoota hedduu galaafatamuu himaniiru. Bara darbee kaasee mootummaan naannawa kanatti hidhattoota of gurmeessanii namoota nagaa irratti haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa akka ture eeruun kunis ammallee itti fufuu baannaan lubbuun namoota hedduu darbuu itti fufuu mala jechuudhaanis sodaa qaban ibsanii tarkaanfiin mootummaan fudhataa ture baay'ee cimaa waan ture badii akka saamichaa mana gubuu fi ajjeechaan hir'atee ture. Garuu guyyaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa achirraa ka'ee eegalee lakkoofsi namoota ajjeefamanii guyyaa guyyaan dabalaa jiras jedhanii. Ajjeechaa saamichaa fi mana gubuun naannoo kanatti baratamaa dhufuu kan eeran aangaan kun haalli badii kun jiraattota naannoo sanaa dhiibbaa hamaa keessa galchaa waan jiruuf qaamonni dhimmichi ilaallatu sadarkaan jiru hundi xiyyeeffannoo laachuu akka qabanis hubachiisaniiru. Lixa Oromiyaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa gidduu adeemsifamaa jiru dabalataan sochiin hidhattoonni saba Amaaraa faannoo jedhanii of waaman naannoo Oromiyaa keessatti taasisan rakkoo nageenya naannicha keessa jiru irratti rakkoo dabalataan lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafachaa jiru erga ta'ee bubbuleera. Egaa daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi alaa kan garee tokko deeggaree garee tokko mormine oduu dhugaa ta'e argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenya illee laayik godhaa jennee kabajaan isin gaafachaarra oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan naa tura.